السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا في وردوفتوتا خينيا عرض درسرتين بران كده لقولوا فيه من هذا سبون تجر عرانتنا درسرتي يادك أبا درسرو كنت بران كده رتو جتاولا بران كين أنقول ديمو فين تورا نفدي ديبا هركتني ده فين تورا نفدي ديم فين تورا أسين نفدي ديما أكان أما بوكسي أنا من راقو فيها نجرامر أكان من بوكسي نراقو فيه تين نفدي ديبي خنان تمام بودرة دورسا غانين يسيسا سنجا دورسا سلا أنا مالين كابو أنا سيسا مالين كابو مجال قمنيت ما يودك وانا مالي بكسان دكان هذا سبون تسيب بحاجة كقول نمسر ركبان إن تبي نمشي سات في النجا تدي سيجا أتكلم في النجا والله أيوة من ولا يا دعوة تفردوف تتخنيا درسا كلام قرودي مرة والله أرانتا درسا كلام قرودي مهونو أكلام نبص كده نرقوفه نقوفه تمام أمون ولا أكان نملك زي نم بوكسي كنا ميرة ألا دوج ألن يا بوكسي بوكسي ديراها ما إيه. جت السنين ما عندي رملة لا وجه ولا لا بيكاد دعوة تفردوف تخنيا تاكسيت السنين جا مملة كم سرت أجايب والله أنت نه خلاص درسان كي أما على الفاجرة رفضت تنجر جينا بالبلة خلاص دعوته تفردوف تخنيا نو جين ترى نسنين جا coba kiasan nala miti baca kiasan naya miti ala mena di sial motinya Malta. jirung kapun sing baru kau jiwal tuh ne mana Mali. gurba jual tuh lihat tuh kuno Gurba kam. gurba tiga ranak ya Hayya bada kam gurba. gurban jirung kamu gurban kan itu sah jirung kamu grupan alu maru feti Eh. dikit tuh galuti ayo nak gede Mali wal gaysan. fula kana kaisa jiru terando ne mati ya Allah malu tuh kesini Natin bilbil ture. malin biya ka grupan walin dubbanne to mali ati kana dubbachung ga kun jeto ma boxi na gaddi se ma fula kana naram bit ne bar Hukuma sa natin bilbil tu. lugusan telepon ay mati ya ayo dan ne woi Esa ne chama. itu sah kayak Mustafa gitu Eh? At hada sabon tu fa jirab shan guddon bute amma tana ka wallahi indi su sinje dur sa yesu san Esa irani sila. ما مجانا ما قلت في دينيتي Esa irani كاي sila. Mustafa sih guys na Ha? gurban ko deh Esa irani. gurbal manni kabet wani gaise baruma Esa guys. ashurta gaise ni Dua mahakiman nakirre takayada. ifirra indi kaje tu barana ifirra indi kaju bara tol center Ke. ana diga ka ifirra indi kaje Ke mshel farre. meta kishan isa amma Mal tifta ke digan tis Tiga wajib Mustafa sih guys Igatin tis ifirra indi Mal dita ke mshtay hada inanjer. كاي Mustafa Enyo namichi hunsula. nami chala rumantana narkeo gurba ka darbama deman sa gurba kasitu to Kef namne kermal la khage nam tu mali. anin pe khuga na man diren sa amale gurba karma Enyo sidira enyo. أبرار ما تبغى قربان Enyo fsan ni gadu fe mana anin naman pe nam ma tu. tu machi kaisa sari waji wali firata inna wa imbe hauma Kismi kamitti tan namit. Entirimi ya sabon tu mucha kana wali اسمي أكبر ولد Kismi tami kismin. ismini dame khala samantana Ismi tami kanu ay de di jalalu. sunu giti ni gabba di sunu numma La ana takela lu inni nu amma kada gabba di suara sabon tu inni nu amma na gabba kismi tami nu lalu kada dageti. la mal bota ya go Namicha kam ini sira ana gebe ka. في دينيتي إذا مش يجي ده بتكلم Mustafa دينا Ana gebe ka namicha kan. أرجونوت na chagarte beto بس أرجيتنا وأرجيتنا تونا Ke ala hada ke sabon tu da. natti du fe male hada sabon tu natti du fe male sila umma نأجزني isi kabena fi de mana isi aya Ke yalla khima dayna. disi bishar mana fi di virai dika Lakki mal kada ita si. bishar mana fi di ummati خايف راه كده bishar Ke hakima إذا dayna. وجه يوك تاع ما هم ده يتمنى إنه متين كبر منا Kamu متين جبات bodo gadi fa ba. esi ni Madi isa. tumeti infrador kasada ani len able ti Nama darbeti iya kami tum tadira. able iti darbeti nalin len أتمنى مجاعنا في لما ولفت ولا able iti darbeti kaisa di sebrade madem charqi fi bishan na fi di fran to goda khay Hanggan nikel sod mable tu derbina ma tere. na jam sen sinje boxing bo na nage su sa duran gurma hakam sakun
Nandagee sootoo mucaan akkana mana dachiin naan zooree jaafi gurran qabu. Kee hakima dayna. Laadhii si hakima dhaqu irraa hin kafala dateen bishaaniif wanni fiduma. Bishaaniif wanni na fidee ummati. Deemi bishaanii fi. Bishaan sittiin fidu kee hakima dayna. Bishaanii fi carqii na fidi deemi. Namicha san bira nageessiti. Bishaanii fi. Lakki dursa. Namicha san bira nageessiti. Namicha bira singeessu taa'e. Qismii kamitti hidhamee? Qismiin kun asuma jalaan qismii isaan jala deemee argine uummanni fuudhee kutanii nu baasnu bira. Qismii kamitti hidhame? Dursa. Qismii kamitti hidhame? Dhaga'i. Ablee otomaatika sanii beekame imma. Sannaa biddeetiin ablee itti darbee. Anaatti darbee. Saniin boodallee halas. Anaatu itti darbee hidhama san booda. Laammaati yaade kana jala. Eessa Ati mucaa qismii kamitti hidhame? deemtati ka'e Mustafaa deemna. Haa? Qismii kamitti hidhamee jira? Qismii manni fuudhanii kutanii. Amma carqii naaf hidhi umma. Qismii kamitti hidhame? Qismii kamitti hidhame? Yee. Woo. Dubbatti bira bishaan jala. Carqii naaf hidhi umma. Carqii siin fidu kee hakima dayna. Dhukkubaa jiruun qabu bara. Kee hakima dayna. Hin fedhu hakima dhis. Hakima dayna kee. Gurbaa sanirraa hin kafaladhaan dhis umma. Akkatti ciisuun faayidaa siin qabdu kee. Hadhiiga kanaan akkana cifta. Namicha bakkitootti hiitan naa himuu diddan eenyu akka ta'e himuu diddan wanni dhaquu diddee hakima dhaquu diddee maal ta'uu feete? Inni nu takka edanuma bulee gabbaa bar anaa beekame. Kee hayyaa hanga inni edanu boru gabbaame hanga sanittuu kee hakima daynan. Mee dhisi xiqqishan hin ciisa bara ammaan tana. Maal ciisa kee? Qaama kana hundaan na dhukkuba ummaati. Tamam kee. Kaigaa Mustafaa deemna. Kee Mustafaa deemna kee. Kaigaanisa. Carqii naaf hidhaa dura. Carqii naaf Carqii naaf hidhaa narraa babasaa haati sabboontuutu fi haati narraa babasaa ummaati yakaati. Hakima daynee hakamni sirraa masoo. Bara hakamni dawaan sirraa masaa. Hakimni dawaan sirraa masaa. Amma aaraan na jira xiyyaafuu jiru. Kee hakima daynaa. Irkaddume. Haa sabboontuu namicha san naa himati. Namichi magaala tokko isin barabshaan godhini kalas kana daransi ammas ni duutaa. Akkuma mana keessan dhaabbatee dubbatu hin jiruuti kan nu yaasina jettee mana isin fideeruma. Eessatti hiitan bakkitootti hiitan naa fuudhanii rarraasanii makiinaa fuudhanii rarraasanii kutanii isin maal beeytiyaanis silaa ittiin goggogaa bikkummaa inni itti hidhamee hin beeynu kalas gaagizee gallee addaan baran nareessanis umma. Eenyu sibira ture gizee sana? Namu wallaan keenya ni jira gaammayye. Eenyu faadha? Nama hundaa jira wallaan keenya nama beeytaa. Ni jira abbaa isaa eenyu jettaniin. Namni hundinuu ni jira ammayye. Ollaa keessanii sun ni jira innillee. Abbaa isaatti hin beeku. Maal gootaa bilbiltaa miti dhaabbatu inni mana jiruun si abar. Haati sabboontuun beektu inni mana jiruun sa. Isin bira ture miidhaa inni. Laa inni jiru. Inni jiru inni. Inni sun anisa sammuu dalagaa jira inni guusa. Kamataa malaataa kun qalbii tokko kan kabiraati sun. Isaa miti kabiri sun. Isaa miti sun kabiri. Eenyu sinjeer kas achi gizee san ture eenyu? Fira ijoollee achi galtuu sanii se'umma. Ijoollee tam? Ijoollee gara. Muddii faadha? Fira isaaniiti miti maa muddii waa jira ree dhufee ulaa isaanii dheeruraa gabbee boo ulaa nuti cafaqanii namuun jiru jennaan. Hai gurbaan aaree deemaan si abarummaa kanuma na jaarseen harkee ummaa. Qalbeesitiin suuqii nati maal dubbata. Maanaan bilbilaa yeesi kuusan. Sa bilbila quba qabdiyu bilbilaayyuu darbiteeti kun namichuma fiigdii namichi sila albeesiin suuqa osoo bira jiraachuu baate. Kee hakima daynaa laa kennu. Mina balu xiqqishaan ciisa gaa'ummaa. Maal xiqqisha maaliif cifta kee hakima daynaa? Kee kennu. Haamsi geessina. Qaama kana hundaan na dhukkuba mee dhaabbadda. Hakima si geessinaa kee. Na daddarbuu qofaa isaa obbolee biyya lafarra na sarroisee. Humna dhiiraa maal gaafatta? Atuu rifaatuudha. Rifaatuna kana holladheeti nayi. Namicha nu dheessatiin gotti irraa kan namichi waliinuu ni fixuu ka'e. Kee hakima daynaa kee. Badala akkasii hakima daynaa jechaa ooltan. Bishaan oowwisaati carqii fidaa kana narraa mamasaa. Isa sanin dhiisuu siin jedhuma. Magaalaa isaan qabaa jechuudha. Inni akkamiin magaalaa tana isaa jiraataa akkanis godhee. Namicha san naa himaa isimmaa naa himuu diddan sinaan galee. Wanti ummaatii barqaalicha guddaadha akkasii. Guddaan rabbiitii naa himaa. Eenyu namichi sun? Si maqaa isaa gosa dhageenye. Maqaan isaa dhageenye gosa barfira ijoollee wajji galluuti. Amma namicha san naa himaadhaan jeer argee beekaan. Ijoollee wajji gallu san gaafa nagaa ummaa waa waliin nu kaasee siin beeku sheetaan maa. Sheetaan maa waliin kaasee dura maa irratti walitti horiita. Samaalittiin beekamti jiwaan gurbaan kan mana jaamsuun argee bar. Hai rifateetiin bara rifateetiin akkaan ta'u wallaalee. Gurbaan kana mada'uu barate. Hai isaa akkana na jaamse haati sabboontu rabbiin natti ol fide. Gurbaan kennu aannan hin jiraatin. Sila dursaan jiraate wal fixanii bari. Bakka dursaan hin jiraatin.
amma kennu naa kima dayna ta'isaa anaan laala kai kai ta'isaa anaan laala amma kima dayna maal jettee laalta umma anaa beek akkatti laalu kai kima dayna mee riqicha dachee kanaa maramee dhaabbatu kai naas qaba dursa ilmatti jabeessin malee san nama tillee waan nagoota miti nama guddaadha nama mee dhaabbadhu umma Kennu. riqicha hin ciisa dhaabbadhu kai maal ciiftan Maal ciiftan? kai kima dayna riqicha kai inje riqicha harkuma kanallee na shushukume mee harka Keessa qaba. kana harka kana na dhayeetti kana nan godhin kai harka kana keessa na tamam dhayeetti kai akkana nan godhin kennun akkana nan akka ciisuun faayidaa siin qabdu war daranuu si dhukuba akka ciisuun faayidaa siin qabdu war kai akka ciisuun faayidaa siin qabdu hin jedhu akka ciisuun faayidaa siin qabdu xiqqishuma ummaatii xiqqishuma kai kaiga deemuu hin danda'u na naasi qaba kai wallahi deemuu hin kai danda'u naasi qaba yaa ilmoo kai yaa ilmootii hin danda'u na naasi qaba kai mee dhiiguma kana narraa dhiqaa dura kai achuma sirraa dhiqanii kai achumattuu sirraa dhiqanii jira uummata waan waliin qabu harkamaaf jiru keessatti dhiiga kasirraa yaa'u kana maaliif Dhiiga. godhanii lafa yaa'u irraa jeeti bira kai dursa xiqqisha na dismee ummaatii mee xiqqoo hirkattu Maal si dhiisa xiqqoo hirkattu mataa lafa keessu dindawwafti yookaan lafa dho'itti jiru uummata asuma taaksii yaabnu xiqqisha dhaabbadhamee taksii waamee dhufa xiqqisha dhaabbadha taksii waaqa kaa'u xiqqisha kottu hoggati kositti wayyaa taaksii xiqqisha yaabnu kottu ummaatii xiqqisha kottu walumaan gabbaadha kottu ta'a namicha kana nama goonaa fi kaf nama kottu falleessina ummaatii hayati kennu xiqqisha fura fura dhaabbadhama kai yaadaa gadii kana dayna yaada isaa umma taasii gadii kana kai yaba waajjiruun qabu yaa obboleetti xiyya qaalichaan mirraa dalagatee harrammoo isaa duyda kana duuba sama wayii jiruu qabaasa obboleetti xiyya narraa qabe malee bar duyda kana keessa duuba harreen aseessaniiroo hiixatee akka buutisi wayi dhaabaa maal kun gowwaa kallaa kima dayna kai wayi waa nutti hin tolle yaa jiran kennun kai kima dayna harrafa haala dursaadha akkanatti cal godhee teessise hayyee waa kiyyaan narra jabaatee sirri samii jabaate karra kanatti kai dhaabbadhu ni arrabsini ati arrabsine waan takka hin kaam jenne kai dhaabbadhu ati illee na dura arrabsuun oolte kana dhufaa waan jenneeni memee dhaabbatu kai dhaabbadhu eegaati dhufte duubaree wanna ukkaamsi akkamittiin dubbadhame san dura garuu arrabsite ba taam kai yalla kennu san dura arrabsite akkanatti anis arrabni kiyya kun dheeraa tamam kai haakima dayna bakka qabatan si dhoorge ol koy lafarraa mina sidoo kai kana naasini way barbaachin amara ummati ni dawwa tafa dhiigarraa yaayo kanaaf aboo Kaam kay, dhiiga kay. kana dhuma baafna dhiiga kan kee kana kirkichi hay taam kai mee kai na dhoyte mee dhaabbadhu mayyee na dhoyte eessi sidee bakka mataa samne bakka mataa san na dhee bar umma jiruun qabu maal goota na dhoyte mataa keessa illee siyaasa deemni memee akkana kan wajjiruun mataa mati qabu bar mataan kunuu kiyyaa miti bar isin haakima geessina silaa haakima kaasiftuu na fiddanii bar haakima sadaliyaa san na yaami deemi umma ha gurbaa sadaliyaa san ka duratti karaa akkasumi sanni beeytame yoo dhufe mee ummaan tiyya namaa wajjii wal lolte dawaaf bitee dhufu jaani dhufuu hin dandeessu ummaan lammataa kana keessa akka gaaritti dhiiradhee jettaan gaa yalla aboo dursa yaa dursa biraakisi godhee maa kaameeraa dhokoofatteetiin jira tun hundinuu fiintoodha hordoftootaa fi daawwattoota keenya kunu dursa waan hin garu jiru Allah rajaa dursa waan hin garu jiru ni agartanii kunu dursa akkana hurke dursa hurkitee ummayyee hurke gaari maati dubbadhuga maal waan kana nangala kunoo dursaa kiyya akkanattiin akkana godhe fiintoonis nutti roobnaa hiixee jirti daawwattoota furdattoota keenya amma fiintota na fira dhiqa dursaa kiyya jirfan ummayyee higa maal biraan kana nangala haadha sabboontu maal jettan daawwattoota furdattoota kan dubbadhuga nuunaa fi haati sabboontu akkanatti itti fakkeesse dursaa oro aywa dursaa oro dursaa oro timi dursaa oroodha dursaa biraankii irratti hojjennee ajaa'ibaa ta'e irratti dalayne dursaa hurkisiifnee haa dursaan naasuudhaan akkanatti waan juu wallaalee duraanii lolaa wakka ajaa'ibaa lolaa irraa waan juu wallaaleeti amma yaada godhataa jira silaa qaata fiigee hote takkasitti bombitti dhoofne sin jedhu dursaa Dhiifama isinii godha. Ngodi dursaa kiyya dalagata akkanaati tana fakkaatti Dhiifama isinii godha. ummaa dhiifama nu godhe haa dursaa kiyya meesha jira dursaansa ummaa maa ciifta dursaan aaree jira dursaan aaree jira dhiifama godhu ja'a garuu
sossobeetumaan dhiifama naa godhi jeeni gadhiifadhaa biraan kee kana taa akkasiitti nu faana turaan isiniin Isa qofaa miti inni leen irratti dalagaa. Alla garuu waan haati tumamte jennee ni aare. Hubbuun irratti dalagaa oola gaa'in. Angano nana tuman jeesa dalagane. Ta akkasiitti daawwattoota fi hordoftoota keenya like share subscribe nu godhaa nu jajjabeessaa nu cinaa dhaabbadhaan isiniin jira. Ta akkasiitti. Dursa Oroo sabboontu tuub. Jaaseen Akka isaan bombii dhoosan godhuu baannaan. Ijoollee shabaaba xixiqqishoo lafaa ol kaatu tana yoo jajjabeessuu baattan keessan jirruun isiniin jira. Ta akkasiitti.